keenya qophiin keenya wiixataa amma egalee simbiraga qophii keenyaarraan gullisootti yoo xiqqaate namoonni 32 ajjeefamaniiru jiraattotaa fi dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisneerra. Ajjeechaa kanaan obboleessi koo tokko du'eera. Eessumni koo jaarsa ta'anii fi ilmi isaaniis maatii isaanii waliin du'aniiru. Ani kan ija kootiin arge reeffa 54 lakkaa'eera. Dargaggoonni tibba darbe Naqamteetti ajjeefaman eenyu? Jiraattotniif maatiin waan jedhan. Nama siliippariin mana keessa ollitee taa'u qabuutuu danda'anii ajjeesuun sirriidha. Mootummaan naannoo Tigraay haala mootummaa federaalaa waliin jiru irratti ibsa baaseera. Humnaan jilbeeffachiisa jedhee socho'aa jira jedhu Dr. Dabratsiyoon odeessaalee gaggabaaboo biroos qabna. Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti namoonni nagaa lakkoofsi isaanii ibsamne haala sukkanneessaan hidhattootaan ajjeefamuu mootummaan naannoo Oromiyaa hime. Ajjeechaan kun loltoota Abaawo Shaneetiin raawwatame ka jedhu mootummaan naannoo Oromiyaa lakkoofsa namoota miidhamanii ifatti kan hin ibsine waggaa ta'u namootni ijaan argineerraa jedhan garuu 60tu lubbuu dhabee jedhu. Eliyaas Mulugeetaa dabalee isinitti hima. Ajjeechaa dilbata kaleessaa raawwatame kanaan haga ammaa lakkoofsi namoota du'anii ifatti kan ibsamne yogguu ta'u mootummaan qaama hidhate Abaawo Shaneeti jedhuun akka raawwatame ibseera. Jiraataan naannichaa maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne tokko BBCtti akka dubbatanitti bosona seenanii dhokachuun lubbuu akka oolan dubbatu. Kan eegalee guyyaa Sanbataati. Erga waraanni mootummaa iddicha dhiisee bahee naannoo sa'a 5tti Abaawo Shaneen gale. Guyyaa sanaa fi kaleessa erga maallaqa moobaayilaa fi qabeenyaa saamaa oolanii booda sa'a 11tti walgahiin jira jedhanii namoota waaman. Walgahichi mana barnootaa keessa ka ture waggaa ta'u walitti qabanii boombiif rasaasaan fixan. Namoonnis dirqamaan sodaatanii kawaamamanii deeman. Anaa fi namoonni kaan wayita jarri saamicha eegalan sodaannee bosonatti baqan. Warra dhiirotaatu baqatee bosonatti gale. Dubartootaa fi jaarsolii achumatti dhiifnee bosonatti galle. Erga akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1977 irraa kaasee gandicha akka qubatan kan dubbatan namni kun ergasii bakka dhokataniirraa bahuun mana barumsichaa dhaquun waan ta'e ijaan arguu dubbatu. Bakka dhokanneerraa baanee wayita ilaallu wanti hunduu daaraa ta'eera. Amma dhiyoo kanaa asitti humni mootummaa naannicha gaheera. Reeffa jirus guuraa jiru. Ajjeechaa kanaan obboleessi koo tokko du'eera. Eessumni koo jaarsa ta'anii fi ilmi isaaniis maatii isaanii waliin du'aniiru. Buufata qubannaa ganda gaawwaa qaanqaa jedhamutti manneen jiran hunduu barbadaa'aniiru. Ani kan ija kootiin arge reeffa 54 lakkaa'eera. Dhimma kana irratti kan dubbifne dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ajjeechaan kun gocha shororkeessummaa fi dukkana daheeffatamee kan raawwatamedha jedhan. Kaleessa garaa galgalaa namoota nagaa bifa maqaa walgahii jedhu walitti qabanii namoota sanarratti dhukaa darbachuudhaan namoonni suni miidhaan akka qaqqabu ta'eera kan jedhu gabaasni qabnu kan agarsiisu miidhaa kana kan qaqqabsiisan kanaa duraa bifa adda addaatiin maqaa Oneeg Shanee jedhuun kan ofiif kennanii naannoo sana keessa socho'aa jiran humna hidhatee socho'u maqaa uummata kana bifa walgahiitiin jedhanii waamicha godhanii fi waamicha sanarratti dhukaa gidduutti darbachuudhaan namoonni akka miidhamanii gabaasni nu qaqqabe kan agarsiisu amma ammaatti nama du'e lakkoofsa baay'ee akka ta'e hin ka'a garuu lakkoofsa sadhumaasaa qaamni achi jiru sun gadi bu'ee akka inni qulqulleessee gabaasaa godhuu fi eegaa jirra. Taateen ta'e taatee baay'ee nama gaddisiisu gocha sookkanneessaa uummata nagaa irratti raawwate humna hidhatee jiru miti humna eeggeessaa mootummaa ta'ee jiru miti jiraataa gandaati. Uummata jiraataa ganda sanaa keessatti jiru irratti tarkaanfii fudhatame akka inni ta'edha. Gocha shororkeessummaa hamaa ta'e akka ta'edha kan gabaasa qabnu. Amma ammaatti gabaasa nuyi qabnu boombiitti darbatamedha bakka namni walitti qabamee jiru sanattidha. Yeroo tokkoffaa yeroo itti walitti qabaman sun yeroo itti walitti qabamuu malu miti halkanii. Lammaffaa immoo namoota walitti qabanii boombiidhaan gubuu maaliif akka barbaachise wanti beekamu hin jiru. Gocha shororkeessummaa hamaadha. Gocha gara jabina hamaadha uummata kana keenya irratti kan raawwatame. Gocha gara jabina kana bifa addaatiin kanaan duras naannoo Oromiyaa bakkee garaagaraatti nama jiraatti ibiddatti qabsiisuun jiraatti bishaanitti darbuun qabanii suukkanneessuun akkasii gochaan akkasii raawwatamaa ture kan raawwatamaa turani. Maxxansa fuula Feesbuukii Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii naannoo Oromiyaa irratti dhiyeenya kana baheen ammoo Abaawoon Shanee murna TPLF'dhaan deeggaramu maqaa walgahiitiin uummata walitti qabuun bakka walitti qabamanitti fanjii dhoosuun badii guddaa qaqqabsiiseera jedha.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ajjechaa kana hordofee ibsa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka barreessanitti taateen kun eenyummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi bakka haleellaan kun itti raawwatetti qaamonni nageenyaa bobba'uun tarkaanfii fudhachaa akka jiranis himaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa galgala kana baaseen haleellaa kanaan ajjechaa jumlaa jechuun kabalaaleffate hoggaa ta'u namootni lubbuun isaanii darbe 32 ol akka ta'u ibseera. Mootummaa federaalaa waliin wal dhabdeef muddama keessa ka jiru mootummaan naannoo Tigraay ibsaarra baaseen mootummaan federaalaa naannicha irratti tarkaanfii humnaa fudhachuuf qophaa'aa jira jechuun himate. Dhimma kana irratti deebii dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa fi waajjira ministeera muummeerraa deebii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el garuu ibsa isaanii kanaan ministeerri muummee Dr. Abiy Tigraay irratti tarkaanfii fudhachuu akka danda'an himuun hawaasni qophii akka itti fufu dhaaman. ናብ ሓይሊ ሲኸይድ ኣሎ መንግስቲ እዚ ብጉልበት ኩሉ ጸጥታት ኩሉ ናይ ሚዲያ ወፍርታት mootummaan kun gara humnaatti ce'aa jira. Dhiibbaa hedduu, duula miidiyaa hedduu, uleewwan diinagdee hedduu booda amma ammoo humnaaniin jilbeeffachiisa jedhee socho'aa jira. Agarsiiftuun hedduun jira. Humnaan wanti furamu homtuun jiru. Garaagartummaan siyaasaa humnaan furamuu hin danda'u. Deebitee marii siyaasaan hiikuu dandeessa. Aangonis yoo ta'e filannoon malee karaan biraa ittiin furamu hin jiru. Garaagarummaan siyaasaa garuu sadarkaa amma jirruun nu gaheera. Kana kan jenneef qophiiwwan waan jiraniif agarsiiftuun tokko raayyaan ittisaa akka qophaa'u itti himamuu isaati. Dr. Dabratsiyoon ibsa isaanii kanaan muddamni jiru karaa nagaa mariin akka furamu fedha qabaachuu isaanii himaniiru. Itti dabaluunis fedha rakkoo jiru nagaan furuuf qaban ilaalchisee hooggantoota biyyoota biroof xalayaa barreessuun beeksisuu himaniiru. Haa ta'u malee rakkoon kun karaa nagaan furamu yoo ta'e nuti qophaa'aa jirraa jedhan. ሕዞን ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ትግራይ ውግእ ይትደሊ Nuti ammas nagaa barbaanna. Tigraay waraanan barbaaddu. Hiyyummaarraa of baafachuu barbaadde. Waraanicha hin barbaannu. Gara waraanaatti nu galchinaan garuu ofirraa qolanna. Waraanatti akka hin galleef jennee qophoofneerra. Kan qophoofne ammoo humna qopheessuuni. Nutis raayyaa qopheessineerra. Milishoota keenya qopheessineerra. Humna addaa keenyas qopheessineerra. Waraana hambisuuf qophoofne. Wal waraanuu yoo qabaanne garuu injifachuuf qophoofneerra. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Tigraay seera maleessaa waliin jechuun hariiroo isaanii erga adda kutanii booda muddamni gidduu isaaniitti dhalate gara lolaatti akka hin ceene sodaatamaa jira. Dhaabbileen biyya keessaaf biyya alaas muddama kana marii fi araaraan furuuf yaalaa turan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dhiyeenya mana maree bakka bu'oota uummataatti rakkoon naannoo Tigraay waliin jiru seeraaf seera qofaan furamaa jechuun dubbatanii turani. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa obbo Lidatu Ayyaaloo hospitaala Laandmaarkitti yaalii akka argatan manni murtii waliigalaa Oromiyaa ajaje. Ajaja mana murtichaa akka hordofe obbo Lidatuun guyyaa boruutti yaalii fayyaa akka argatan waa'illi isaanii obbo Adaana Taaddasa BBC'tti himaniiru. US gargaarsa maallaqaa harka qalleeyyii Ugaandaa COVID-19 hubamaniif kennuuf turte haqxe. Dhaabbati USAID gargaarsa kana kan dhaabe sababa mootummaan Ugaandaa dhaabbata miti mootummaa gargaarsa kana gaggeessu Give Directly jedhamu waan orkeefi jechuun embasiin US achi jiru ibseera. Daarektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom nama koronaa vaayirasii qabu waliin qunnamtii qabaachuun isaanii waan barameef adda of baasuu ibsanii jiru. Mallattoo dhukkubichaa akka hin qabne ibsuun guyyoota dhufaniif garuu akka qajeelfama dhaabbata fayyaa addunyaatti adda of baasanii akka turan Dr. Tedros fuula Twiiteraa isaanii gubbaatti maxxansaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa onkololeessa 13 bara 2013 magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefamuun dargaggoota magaalittii 5 erga dhaga'ame eenyummaan dargaggoota kanaa gaaffii ta'ee jira. BBC Afaan Oromoo dhimma ajjeechaa dargaggoota kanaa irratti odeeffannoo gahaa argachuuf tattaaffii taasiseen maatii dargaggoota ajjeefamaniin dabalataan jiraattota magaalittii dhimma kana hordofanitti bilbileera. Jiraataan magaalittii maqaan isaanii akka hin eeramne nu gaafatan dargaggeeyyii ajjeefaman keessaa tokko guyyoota dura magaalittii keessatti ajjeechaa qaamolee nageenyaa mootummaa irratti raawwatame keessaa
harka ka qabuu fi taatee saniin rasaasaan rukutame kan miidhame akka ta'e himaniiru. Ijoolleen hafan afran hiriyyaa isaanii kana dubbisuu dhaqanii qaama nageenyaa mootummaa mana dargaggoo kanaa bira gahee hordofaa tureen tarkaanfiin irratti fudhatamuu himan. Dargaggoota rasaasa qaamolee mootummaan ajjeefaman keessaa tokko ka ta'e Heenok Yohaannis. Abbaan Heenok luba Yohaannis dheeressaatti bilbilee ilmi isaanii ajjeefamuu isaan dura haala itti turee fi sababa ajjeefamuu isaa waan mootummaan jedhu irratti yaada qaban gaafanneerra. Heenok Yohaannis jedhama. Dargaggeessa waggaa 24 barumsa isaa digirii tokkoffaa fixee waggaa 2. Eessaa eebbifame? Maaliin eebbifame? Wallaggaa elektirikaal injineeriidha. Ergasiisin bukkee ture? Ergasiina bukkee jira. Gaafa kaan jiruu barbaada. Jiruu kanas iddoo meeqatti galmaa'ee sababa Oromummaa dhabe. Kanaaniti manuma jiraata. Manuma nu gargaara malee iddoo dhaqee hin qabu, balleessaa qabu hin qabu. Mucaan keessan akka mootummaan jedhu qaama nageenya booressu jedhee waamu shanii wajjiniin hariiroo qabaa? Itti dhiyaattanii beektu ooltiisa? Waan tokko isaa waa balleessu argeen beeku, isaa manaa deemus argeen beeku. Finfinnee dhaqee hojii barbaacha Finfinnee dhaqee haakisaa dingata na dura dhukkubsattee jennaan haadha fiduudhaaf dhufeet malee waan addana keessaa waan keessa jiru hin qabu. Ganama gaafa sanaa ciree nyaatee bahee hiriyoota isaa ilaaluu dhaqee lafannee akkatti wanti kun isa mudate waan beeku hin qabu. Warra shaneedha jedhamanii mootummaan ibsu wajjiniin hariiroon qabu? Hin qabu. Mana hoo kireeffatee galaa ture hiriyoota isaa wajjin? Lakki maali mana bula'oo manuma jira izbii booda gararraatti beekoo lakamteen damuluu uummata lakamtee kana itti galateeffadhu isaanii kan owwaala isaa sirriitti akka owwaalamuu fi dhaqanii reeffa isaa harkaan fuudhanii naa fidan. Sa'aatii meeqatti dhageessanii ajjeefamuu isaanii? Isaan sa'aatii shanii fi walakkaa irratti ajjeefaman jedhanii immoo 11tti dhageenya. Yoom argattan reeffa mucaa keessanii? Reeffa mucaa keenya ammoo onkoloolessa 14 nu laatanii jennaan gaafasuma owwaalle. Nama siliipteriin mana keessa ollitee taa'u qabuutuu danda'anii ajjeesuun sirriidha jechuudha. Dargaggoo biroon ajjeefame Raaguweel Haayiluu ammoo barataa Yuunivarsiitii Wallaggaa muummee injinaringii waggaa 2ffaa ture. Abbaan isaa obbo Haayiluun ilmi isaanii waggaa 2 dura osoo yuunivarsiitii irraa deebi'u qaamolee mootummaan erga qabame haga guyyaa reeffa isaa arganitti achi buutee isaa dhabuu dubbatu. Umurii waggaa 21ti. Barataa Yuunivarsiitii Wallaggaa injineringii baatii 2ffaa jalqabee osoo jiruuti kan inni bara 2011 achi mana barumsaa sanarraa utuu inni galuu naannoo marfataa magaalaa Naqamtee keessatti marfataa konkolaataa irratti gadhamanii qabame. Achi erga qabamee booda fuudhanii Adaamaa mana murtii olaanaatti yeroo beellamaatti nutti deddeebisanii bakka isaan buusan hin dhabee achi booda azuuteen isaayyuu nan dhabe bakka utuma kanaan teenyee yookiin du'eera yookiin hin jirru jenneetu teenyee eegnu namni rukutamee du'eera magaalaa Naqamtee bakka Qassoo jedhamutti jedhanii innaan calluma jennee utuma jennu Facebook irraa argine namoonni qeerroonii nu dhossanii maatiitti dhufanii nutti himanii nuti bakka waan jennu sin namne dhaqanii mirkaneeffatanii dhufanii buleessaa kun gaafa jimaata torban jimaata dheengaddaatti qidaameessaa uummanni abbaan gadaa dhaqeetu reeffa kana nu fide yeroo mucaa koo laalu mucaa mokooti. Mucaa kana waggaa 2 wayiidha arganii ija kootiin argee. Sana dura akka mootummaan jedhutti warra abbaa torbee waliin ta'uudhaan ajjeechaa raawwachuuf utuu jedhaniiti jedhu warri mootummaa sadarkaa sanatti nama socho'aa turedha Raaguweel. Dhimma kana irratti waan inni hiriiree yookiin immoo raawwii kana raawwateera kanan jedhu hin qabani dhibbaadha. Gamtaan Awurooppaa haalli nageenyaa Itoophiyaa yaaddessaadha jedhe ibsa galgala kana baaseen humnoonni hiree qaban hundi waraana maqsuuf akka hojjetan gaafateera. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumurama. Akka qopheesse Eliyaas Mulgeetaa tooraan kan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balaa waan hordoftaniif ulfaadhaa nagaan bulaa.